Assalamu alaikum, akkam jirtu? Nagaadhaa fayyaadhaa? Seenaa har'a waan baay'ee na dhibee na dhiisuu dide isinitti mufan dhufe maqaa rabbichaa jechuudha. Baay'ee tokko na dhibaa jira. Isinitti mufan dhufe waa'ee kana. Seenaa. Sheerii walii godhaa maqaa rabbii. Kun hunduma keessaniif jechuudha. Wanta naan dabarsuu dhufe kun jechuudha. ሰላም ብያለሁ ብሮ አማን ነው እንዴት ነህ ሴና ሁንዱምት keessanu ሴና ባይ ሲንዲቡ ሲንቲሙ ፈንፈ ይችላ ዋይ ኦሮሞ ዱማ ከነ ይችላ መቃረብ ብቻ Seenaa bagana kan dhuftanii hundumtu keessanuu jechaadha sirriitti na dhagaa waan isinii himu kana jechuudha maarsin fakkaatee warri peejii koo jala jirtanii hundumtu keessanuu oromoodha jechuudha warri peejii koo jala jirtanii baay'ee jira nama baay'ee jira sheerii walii godhaa sagalee koo kana jechuudha maqaa rabbii ifamaa qaqqisee tokko na maalis nitti mubarwaadetanii warri peejii koo jala jirtanii baay'ee jirtanii jechuudha baay'ee ijoollee oromoo kana keessa kan jirtan jechuudha garuu maanni rakkini keessan maqaa rabbii naagoo jechuun ijoolleen oromoo waliif hin yaaddu waliif hin taatu kan jedhamu jechuudha kanuma jechuudha maalis nitti mubarwaadetan ijoollee baay'ee jirti ijoolleen oromoo kan yuutuubii banatteetu jirtu jechaadha kan ko keessa ijoollee baay'ee jirtanii yuutuubii koo isiniif gadhiiseetan hin jira jechuudha isin maqaa ijoolleen oromoo miti maqaa rabbichaa ijoolleen amaaraa kan feesbuukii kiyyarra jiranii jechuudha maalaan jiranii jabaadhu si jajjabeessinaa amaara koon qabeedhanii sabskraayibii godhanii sheerii godhanii ijoolleen kana keessas jirti ijoolleen oromoo taatee kana keessa jirti jabaadhu siif goona amaara koon qabu kan naan jedhanii jechuudha garuu nama baay'ee jira kana keessa garuu takka takkittillee ijoollee tokko jiran kana keessa jechuudha ijoolleen dhugaa jechuudha kan sabskraayibii godhanii annaa godhaa utuun ta'iniin anillee amaariffaan dalagee warra amaaraa walitti qabadhee raadhee qaata sabskraayibii godhaniitu jiran jechuudha ijoolleen amaaraa waliif yaadu isimaaf waliif yaadne maaf waliif wal jajjabeessuun barbaanne jechuudha ana rakkoon qabu amaariffaan dalagaa rakkoon qabu warra amaaraa walitti qabachuun hin danda'a jechuudha garuu maanni isin maaliif yaadu dadhabdan jechuudha anaaf rakkoon qabu warra kaaniif jechuudha warra kaaniif maafiin goone jabaadhu alii keenya wal jajjabeessina jedhama mitimaa ana ko baay'ina dibdanii maqaa rabbichaa kan rakkoon qabu naaf hin godhina ana maariffaan dalagee warra amaaraa walitti qabadha jechuudha Jaafar Abdallaan illee maalis ni jedhe ijoollee oromoo baay'een qaba garuu namni tokkittillee sabskraayibii kan godhen jiru oromiifan dubbadhu kanaan booda jedhee keessaa baheetu oromiifan dhiisee amaariffan dubbachaa jira jechuudha ijoolleen amaaraa laalaa yuutuubii isaa jalatti jechuudha akkaseen baay'attu maal kuni nama ofii jaallatu jechaadha oromoon keenya maaf waliin jaallanne maqaa rabbichaa maaf akkas taatu sabskraayibiin isinitti lakkaa'u waan isinitti lakkaa'uuf hin qabu maaf tokko jabeessuun barbaadu maaf tokko ofiin jiraatu kanuma irraan dhufa jechuudha tokko ofiin yaadu tokko yaaduun beeku jechuun kanuma jechuudha isiniif galii jira annaa godhaa jechuuf miti sabskraayibii keessan garuu baay'ina dibdanii jechuudha nama baay'ee jirtanii garuu jechaadha kan kana keessa sabskraayibii godhe ijoollee xinnoodha jarri galatooma baay'een sin galateeffadha jechuudha thank you sistuka
na maqara bicha subscribe na godhayna takitta illi namni Facebook kiyara wagareetu finjuru etal Facebook YouTube itti subscribe na gotan jechuun mo isinitti lakkaa'ume jawaadha ijoollee keenya jawaa sina kessa jiraamiti garuu ijoolleen amaaraa wal jala fiigu wal jaallatu ayee subscribe olif godhu wal guddisu wal xaxabachiisu garuu si maaloodha Oromoon li takitti maqara bicha tokko fin yaadane jaare ijoollee baay'ee jiranii walif yaadu jechuun kanuma irraa dhufe jechuudha galaati ilaalame YouTube ijoollee amaaraa jechuudha Facebook ijoollee amaaraa galaati ilaalama maqara bicha waan subscribe godhuuf waan jalatti comment barreessee jawaadhu maal jedhanii share wali godhu ayee ijoolleen keenya maaloodha taayanii jalata araba qofa beekanii walillee takka wal jabaadhu nuuf jabaadhu maal akkana jedhama miti isin garuu umaatu kittiyuun yaaddanu jechaadha maqaa rabbii suma dukaan sutti maatiin jira jechuudha garuu kana jechuun umaayu jechuun miti wal jabeessu jechuun koo aalii of jabeessu jechuun koo bu'aa biraa miti koo namni nama biraadhaaf illee aalii biraadhaaf illee ta'a miti maafi isin tokkoof ta'u tokkoof yaadu dadhabdanii maa rakkoo qaba naafin godhina rakkoon qabu subscribe keessan amaarifaan irratti dalaga kan kun rakkoon qabu warra amaaraa irratti fidadha jechuudha garuu ijoolleen Oromoo akkasiin ta'inaasin jechuu barbaaditanii tokkoof yaadu qabdanii tokkoof jiraachuu qabdanii tasaa afaaniin qofa ta'uun qabu jechaadha tagbaariirra agarsiisu sinitti jira jechuudha tokkummaa jechuun namni tasuma asirratti bahee isinitti himaa jira maaf hin dhageessani tokko faayadu tokko faa jiraatu tokko tasuma simjattaniitu jechuudha maqaa rabbii commentiin taane barreessuudhaan waan hin taane barreessuudhaan fidan garuu subscribe jechuun isinitti waan lakkaa'u miti ayee jabaadhu ijoollee keenya jabaadhu Oromoo keenya anillee amaariffaan andalagee warroota amaaraa fidachuu nan danda'a jechuudha garuu isin immoo baay'ee nama dhiibdan isin jechuu barbaadetanii maqaa rabbii anaaf amaara koon qabu gootan dhiistanii ana rakkoon qabu warri subscribe na gootan immoo baay'ee isin galateeffadha galatuma ay bilbilli koo gatiin rakkisee fi intaniidhaan imoodhaan illee ijoollee baay'ee turtanii kan wajjin dubbataa turtanii jechuudha amma sirreessitan isin wajjin dubbadhe jechuudha amaara koon qabu na sinjibbeetaan miti kanani immoo koo cufadhe bilbilaan rakkisee dhiisee jechuudha amma kan biraa itti godhetan sim kaardii kan biraa biteetan isaan sin dubbachiisee jechuudha galatuma anana subscribe na godha jechuuf miti garuu gatii na dhibdaniif amaara koon qabu namatti lakkaawaa ijoollee keenya jabaadhu si jabeessina amaara koon qabu jedhame share illee walii godhama maal jedhama mati garuu an maqaa kiyyaadhaan achitti jalaasni kaa'ee sanin jira foozee YouTube jedha subscribe na godha nama baay'ee jirtan kana jala garuu ijoollee Oromoo tu ijoollee amaaraa taateeraatti kan kana jala jirtu jechaadha qaata YouTube kiyyatti seenteetu jirti jechaadha amaaraan waliif yaadu Oromoo maaf walii yaadu daddaba maaf walii yaanne maaf waliif hin jiraanne jira tokko kan dheebatu tokko akka dheeboo ofiitti ilaaluu qaba tokko yoo beela akka beelaa ofiitti yaaduu qaba jechuudha na marsin jech barbaaditanii Oromoo ergataane ofiif yaaduu qabna tokko yaaduu qabna tokko jiraachuu qabna tasa haasaa kan afaanii qofa ta'uun qabu sin jechuun barbaada warra kaaniif illee maqaa rabbicha uumaa tokko sinti lakkaa'u jechaadha YouTube subscribe gochuun warra kaaniif illee Oromoo argattan uumaa rakkoon qabu subscribe godhaatii darbaa fi sin jechuu barbaaditanii galatuma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja gatiin dhaggeeffatanii warran dhageenyeellee sheerii walii godha ana jirtu akkam jirtu nagaadhaan biyyi nagaadha nurratollee alhamdulillah waan jedhu garuu akka gaafa nagas isiniin jedhu waa biraadhaaf miti garuu gatiin dhibeef kanan isinii dabarsuu dhufe jechuudha maarsni fakkaate warri kan maqaa rabbicha warri Tigree jennaan Amaaraa jennaan warri kan waliif yaadu jechaadha dabubiin taanaan waliif yaadu waliif godhu wal jajjabeessu jechaadha garuu Oromoon keenya namaafis hin ta'u ofiifis hin ta'u maaf akkas ta'a akkas hin ta'ina yaaduu barbaachisa yaada deddeebiyaati ofirratti yaada jechuudha maqaa rabbicha baay'ee yaaduu barbaachisa jechuudha
Nama abbaan taate bilbila kaleessa jalatti na ergitee turte. Kuni ko waan kolfisiisu miti ko waan wanta ni sanatti maa jiru maqaa rabbicha utuu sammuu qabaatteen kolfitu jechuudha kan akkas kikikikikishee jettee ergitu jechaadha waan kolfisiisu kuni haali keetiif yaadi kanati namaa yaane ofiifuun yaaddu jechaadha ofiifuun taatu jechaadha ati jechuudha kantu galtuu beektaa. Maqaa rabbicha waan kolfisiisu miti kuni ko isin barumsa ta'uu qaba jechuudha kana asirratti bahee maatiin jiru maqaa rabbiyaan ofiif jedheedha miti garuu yaaduu barbaachisa maaf waliif hin yaadne nuti ofiif yaaduu barbaachisa ofiif yaadaa isin jechuu barbaadeetan ishee ayyee haali keessanii yaadaa oromoo keessanii yaadaa oromoo keenya jabaadha jechuu barbaachisa jechuudha maqaa rabbicha kun obboleessi kiyyaalee asirra dhufeeti jira baay'een si galateeffadha jechuudha mucaa jimaa. Na jimma gaafan jedhu jimma qofa qooduudhaaf miti jabaadhu oromoo keenya ijoollee keenya jabaadhu maara kun qabu sheerii sifan godha utuullee maqaa rabbii kun dhagee jira utuullee jedhe la utuun an subscribe yeroo 10 si godhe yeroo 100 si godhe utuu kan qofa guutu ta'e sifan godha ture kan nama jedhu jira jechuudha. Garuu warri kaan immoo tasalaaltanii tasadaggeeffatanii maal jettanii jechuudha oromoon oromoof yaaduu qaba oromoon oromoo jabeessisuu qaba yoo balleessa qabaate illee kana jettanii gorsuu qabdanii akkasiin jechuun barbaada jechuudha oromoon oromoof jiraachuu barbaachisa yeruma hundaan isinitti maatiin jira jechuudha tokkoof yaadaa tokkoof jiraadhaa yoo miiluu taanaan jechuudha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja galatoomaa nagaannaa bulaa isiniin jedha.